Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqayyo tokko. Amiin. Nageenyii fi araarri waaqayyo namoota isin jaallattaniin. Haa ta'u ani obboleessi keessan miliyoon dirriba turtii yeroo muraasa booda mana amala sirreessaatii bahee isin gidduutti argameen jira. Walitti deebinee jirra. Haa ta'u iyyuu malee har'a kan isin gidduutti argamee fi uummata amantii kamiin hordofan kiristaanas ta'u musliimas ta'u uummata awwaata bal'aa Oromoo dhiifama gaafachuuf kan hin dhufe dhiifama koo kana immoo akkasiin kabajanii narkaa fuutan maqaa waaqayyootiin isin gaafadheera. Karaa yaadaa ta'u arrabaan ta'u hojiidhaan ta'u namoonni isin gaddisiise hundi keessan dhiifama naaf godhaa. Namoonni yeroo miidhametti dhufanii na wajjin miidhaman kanneen akka birrooleefaa kanneen akka gammeefaa dursaafaa waaqayyo gatii keessan haa kaffalu. Namooti baay'een natti dadhabdaniittu garee wangeelaa natti dadhabdaniittu xiqqaan guddaan biyya laaf biyya keessaa kan jirtanii sagalee naaf taataniittu maallaqa keessaniin humna keessaniin waan hundaan na bukkee dhaabbattanii warri na jajjabeessaa turtan warri sagalee naaf taa'aa turtan waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Ammallee taanaan gargaarsa keessan nan barbaada, kadhannaa keessan nan barbaada. Bal'ina oduu kana immoo galgala karaa garee wangeelaa laayivii irratti wal arginee wantan dubbadhuu fi hundi keessan sa'aatii 3tti akka lakkoofsa Itoophiyaatti narraa nafina mana garee wangeelaatti wal arginee walii wajjin dubbanna wanta ta'eef koottaa galgala sa'aatii 3tti akka lakkoofsa Itoophiyaatti nan dubbadha jechuudha. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ammallee taana eebbifamaa. Waasitti maan bayi. Ini Turkiin kun naqabaara fakkaata. Jedhis hin qabne bahu. Bilbila. Naqabaaraan itu. Si qabaa jiru. Maaliif fedhe utuu dhugaa argitu maaliif fedhe abdii atoo sin jaalla. Ilaa dhugaa qalbiin kee beeka. Maaliif fedhe dhugaa utuu murteessin qaxartee baatu. Utuu dhugaan lafa jiru abdii shaako. Jechuun dhugaa baasa qalbiin kee. Soba sin dubbanne ilaa soba dubbatte hin jenne as keessatti quba qabaadhu. Soba sin dubbanne ilaal. Garuu maaliif inni sana murteessin baate mootii ana. Duraan dursee tokkee ani sobu umurii koo keessatti wallaahi hin sobu. Yoonatti cimellee dhiiseen waa wayii dhiisa malee lafumatti jireenya waa keessa tokkoffaa dubbichi nama na caalantachi jiru abumaa zanaa gorsaa kooti badaan jaallaanii bareeduu deemaa dhagnaan eenyu eebbisaan kakaawwayyuu jedhe. Ammaan hin barbaade beektaa sarabbi guddaan na argu wallaahi billaahi sumayyaa tasfaayee akkasiin guutuu kaffaltu sin barbaanneen. Wallahi achuma irratti gimmaashii isaa agurguramu jedheen ture. Akka adandeessu jedheen ture. Kakaanis hafee walitti araaraman jedheen ture. Maal barbaadde? Na aarsite yana sumayyaan. Akka jette anbar namatti dawwalee nama kadhee yookaan baankii dhaqeen bara sedha bagan irraan fuudhina isuma ammoo har'aa baankiin cufaa ture iyyuu. Baankii nama sanyoota cufaadhaati. Akkaawuntii koo hin kennu ani yoo ustaazaa fi sin ta'e malee ana hattuu na gootee amma jechuudha siin. Maaliif amma tu akkaawuntii sinutti kennan wanti nuti akkaawuntii sitti goonu hin jiru. Maaliif tokkoffaa akkaawuntii namaa amma ajila akkaawuntii kee namatti gargattee birrii namatti dabarsiisaa turte masgiidaafis kennaa turre hundi. Akkaawuntiin si kan namaarra wanti inni adda ta'e hin jiru. Moo waan irra dhoksitee qabdaan hin beeku. Sadii isin ni haa taa'u garuu kan na kolfisiise jecha isaanii keessaa akkaawuntiin koo rukutamee jennaan isitti gaafatama. Boombiidhaan immoo fanjiidhaan rukutama akkaawuntichi. Maaliif akka nuun jechuu dandeesse? Anuu ganaan mataa irratti banaa sitti. Wallaahi badaan dallane. Warabbal kaabaa sarabbi guddaan argu badaan dallaneedha. Ina tursiisi abbi gaanii. Ani abdi wanna dubbatame sana keessa hoo jirta ta'e wanta ati dogoggora dubbatte hin jiru hoo jira ta'e sirriitti na dhaggeeffadhu wanna hin jiru ta'e rabbumaa rabbiiti. Wanta dubbatte ati dubbatte keessa dogoggorri hin jiru. Argitee ta dhugaan immoo bakkee bu'ee deemaa jira. Bakkeedhuma bu'ee lafa bu'ee deemaa jira jechuudha. An dhugaadha jedhee ofimaa jira dhugaan. Hindidan fayyaan namaa harka mucaa miidhamtuu sana miidhuudhaaf deemaa jira. Abumaazuma nyaate natti fakkaata abumaazuma. Waan ija namaa wayna jalaa nyaate. Lakki tokkee koo. Wallaahi dhiisi. Wallaahi billaahi haqa baasuuf deeman. Kakachiisuu wanti caalu jira biroo quraanaan. Wallahi in kakachiifna dhan abumaaz kakachiifna dhanii amadis dhufee in kakachiifna dhe. Kan dide eebbisaadha sana booda immoo digalame sana booda immoo ragaa jedhame. Ani kakichi safeetuu birrii mucaa kaffalamee addaan galame bareeda ture. Digalee? Adeemsisu.
Be akkastu anis kakichi safe ma mucaasa na bare abdi. Wama kakajifa mutin jiru kaffalu male si galee inni mata waan isin fiduu deemaa jirtan kun immoo rakkoo cimaa akka fidu beek. Namuma biraa irratti gaafiin keessan waan ifanaan taane tokko. Namuma akkaawuntii isin irratti galchite wayii fidabuu deemaa jira si galee namuma birrii irratti gale. Kun amma Dideera man nageenye waan jedhe. Waan jedhe nageenye. Abbaa barbaade yookiin Jaafarii yookiin Qaasim yookiin Shariifii dabarsuu dandeessi mucaan kun. Nummoo nama itti darbe eegaleedha jennee eenyummaa isaan beekna yookiin abdii geetaachoo miti yookiin asladii miti yookiin tokkummaa miti yookiin eegalee ittiin dabarse yoo jette maqaan namicha sanaa exactly yoo hin beekne nuti amanuu dhiisuu dandeenya. Garuu baay'inni maallaqichi isiin itti dabarsite sunii fi baay'inni maallaqa mucaa gana yoo wal sime darbees immoo ragaa intalli sun dhiyeeffate ragaan kamuu dhiyaatu baatee tokko maaqqii tokko sitti immoo birrii mucaa kanaa galuun dirqama because tokkummaan amma ani fakkeenyaaf biyya tokko deemuudhaaf yoon ka'e birrii yoon sitti erge biyya sana yoon hin dhufne waan ati kasarte irraa kutattee yoo badii kootiin ta'e badii kootiin yoo ta'e badii aan gara kee dhufu waan ati kasarte narraa citee birriin kun deebi'a soortan da birrii. Kirkirii biraan barbaachisaa miti jechuudha malee yoo asaan biraa achiin ba'ee amma nan deemee akkana deemee rakkoo biraati. Ani gorsa isa kan ilmoo namummaa gorseeraan akkamittan gorsee namni hojii biizinasii akkanaa hojjetu. Amma sabdii. Dubbadha. Dubbadhati. Dubbad. Amma dhaggeeffadhu akka niitorkii daataan fayyadamu waayifaan irratti dhume ka'ee amma isa kana naqaba waan ta'e gidduu gidduun na kuteellee itti fufta. Aan kanan jedhaa jiru wanti lafa jiru mucaan kun birruma deebisuu qabdi suma yaan beekaa harka irra qabamaa jira malee kan birriin si utuu tokko irraa sharafamin deebi'uu qaba. Sababni isaa maaliif jedhe namni kun viizaa baaftee hin ergineef tikkeettiin murreef siigalee tikkeettiin murame hin jiru viizaan ba'eef hin jiru siigalee amma laala hubadhu viizaan ba'e hin jiru tikkeettiin murame hin jiru. Jaar fidi jennaan ragaan dhabame eega ragaan torbee kennamee dhabame yetaballaa'u bir yellamii jette jedhaa jira asiliin nama wayitiin namatti kennamen namni birrii nyaatame hin jiru jedhaa jirti kana jechuun birriin nan geenye jedhaa jirti kana jechuun sumayaa yookaan isiin fuuteetti maal maqaan qaallitti mubaarikiin kana galchaa mubaarikiin leevaliin 29 moodiitarinaa galchaa na dide kana jechuun sumayaa nyaatteetti jechuudha. Suma yetaballaa'u bir yellem jedhi nan geenyedha birrichi miti ree amaana ifamanaa godhi affazeera siisana abdi siisana affazeera. Dhagaan jira niitorkiin dhaqa biyaaseeti. Anammas taanaan sumayyaan birrii kana nyaatteettiin jedhu laa. Rabbitu beeka wanticha. Garuu birriin kun sumayyaa biratti badeen jedha. Nyaatteetti zollomteetti jechuu hin danda'an. Maaliif ragaan inni eeffanne adeemsa barbaada waan ta'eef wannichi adeemsa kan isa qulqulleessuu qaba namni. Amma tuunatti kenname dubbichaan ayyarri nan qulqulleessan wallaahi. Garuu nyaatteetti hin jedhan cubbutti hin galu. Wallaahi maaliif? Isin sun akka dhabuun qabdu, isin kun isa akka dhabuun qabdu. Wallee suma haqqee jedhan isa seenni kallee sana amanuu diddee na aarsite miti jedhan. Maaf inni itti aarama? Waliin beeknu, lagarree hin beeknu, maaltu na aarsatti? Kanaafi tokkee booduma miiseen jariidhaan sitti maka. Moo maa dhayi? Akkana wayya niitorkiin nu jeeqeera waayifaan irratti dhume keemman dhageessaati. Maa tokko waan anaa seedda nageenya. Milikime. Mubaarak kami kun? Mubaarak keenya. Miliki yeroo tokko insiraa miliki. Waa'ee keessi qabaana irraa bahi waa'ee yeroo guuttatte guutte. Miliki yeroo tokko. Anaa miliku? Waan miliki ta'e waa'ee si qabaana bahii siin jenneen. Dhurruma. Mubaarakiin. Miliki naan jedhe. Mubee sanaanu? Baay'ee sitti gaddeera waan abbal kaaba galatoomi. Eenyutti? Waa hundaaf galatoomi. Eenyutti gaddite? Hiriyaa gaafa rakkoo. Eenyutti gaddite? Uummanni mana kana galu donqoroo qofaayi. Haaloo? Siin hin jenne ofiin hin jedhe. Wallaahi si raggaxeen oole. Isa abbaa. Ofitti hin gadde. Maaliif? Ofitti gadduu namatti gadduu. Innan jedhe. Aseen kun
Balase. Mubeko. Mali. Ati isi anarrak amaru. La ilaha illallah. رب الكعبة أنا تبلس جنوي ظالمة. Immiya ajenna lubbu. Baika. Wallahi kan nibaw beka wa rabbal kaaba. Mubarak. Ati addunyaa kanarraa wanti akka caadii jaallatu hin jiru. An diiminan jaalladha. Mubarak immoo caadii jaallata. An diiminan too much baay'een jaalladha. Mubarak immoo caadii jaallata. Kottu gale mubeekoo inni abbaate. Mubiyye. Kottu. An nama sirratti du'u gurbaa. Erbee waraabetti. Kottu deebi. Wallahi siifan du'aa. Najalata guddisi obirana kai. Na jaallattaa? Guddisi obirana kai ka. Wallahi namatti sin qixxeessu habiibiyaan. Si Ishi gadi siki gadi buti ka antara. maal? Tata kai ceketi sirri miti. Sirri nan keni. Kunoo mod. Qoy naman baasee modereetara keessaa. Modereetara sii kennaa qoy. Moditara miti. Sichufa bakka gasti jel. Sente. Barreeffama wayii jira jalaan. Bakka sitingii na tutte kaate jalaan. Achumaan anaaf sii guddisa. Try. Takam ishii. Isa maal jedhu? Hin beeku. Isa maal jedhudha? Yoo mana bane malee naan ta'u. Isa maal jedhudha? Kalbi. Kalau kan sudah pada ruang jadi nama ya wallahi. Bakal nak kudisish. Maa wal bukkee hin jirru amma qoy. Nak kudisish. Sabar male, yone ade, na bilbili male. Oh! Masha Allah, tabarakallah habibi. Hin mul'isin gaa qaxxaamta. Billaa mul'isinii. Foon booyyeeti moo mootii koo? Nyaadheera wallahi nyaadheeraanis. Nyaatoo koo? Foon booyyeeti? Foon maaliiti ittiruu koo? Wallahi Mubarak sii kafalee ka'e ammuma sii kafalee. Sharriidha bara. Si abdiin diimina jaallataa? Inni immoo caatiidhaaf gaggaba. An diimina baay'een jaalladha baay'ee. Mubekoo asin qabin rabbi si feessu achi qabina. Namni tokko sawaa birrii deemaan bitaa na ergaa sawaa. Na yaala sirreessuudhaan ni turkii kana. All right. Okay. Aye. Okay, what come to bisa macam come to bisa. Isa kami dan niti kabdo sun. Publish sana ba page jalta. 1997. Bakka isaan barbaadan. Okay, kana yookiin hiikaaraa sama macaafa qulqulluu ba'e. Achirraati dhaqee Yohaannis tokko 14 dubbisi. Maal jedhu? Okay. Sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduu buufate ulfina isa ayyaanaa fi dhugaadhaan guutes. Bakka amma laala argite kanuman barbaade imnoon garuu kana dubbisuu dide. Maaltu sitti irratti amma kana dubbistee buumas? Inni qoteeyye maaliif eessaas waliin dhuftanii I don't know. So kaan deebina. Isumatti jalqabde irraa achi nageesse. Okay. So ati Yesus waaqa guutuu jettee amanta moo waaqa guutuu nama guutuu jettee amanta? Yesus nama guutuu waaqa guutuu jedhee nama nabu maas. Okay. Yesus waaqa guutuudhaan siin jedhe eeyyinaan hin jettu miti? Yesus nama guutuu waaqa guutuudha jedhee nama. Waaqa guutuu jettee qofan amantuumi? Macaafni qulqulluun nama jedhee waan nutti himuuf namummaa isaas ofii isaatii Yesus waan dubbateef ani nama akkasiiti. Okay, waaqni namaas akkas gochuu jechuudha jedhee waan dubbateef. Waaqni namaas waaqaasi?
Nama ta'e kan dhufe waa'ee namummaa karaa Maariyaam waan fudhateef namummaa isaa karaa sana mul'ise. Waaqummaa isaa Eenyu immoo nama ofii isaatii eenyu nama ta'e dhufe? Yesus. Waaqaan nama ta'e dhufe moo Yesuustu nama ta'e dhufe? Waaqayyo abbaan takkaa teessoo isaa gadhiisee hin beeku. Waaqayyo abbaan nama ta'e? Waaqayyo abbaan sagalee isaa sanatti foon uffise. Yesus So sagaleedhaan ture Waaqayyo dura. haa ta'u Yohaannis Waaqayyo tokko abbaan kanatti nama himutti. ta'eera. Waaqayyo abbaan. Waaqayyo abbaan takkaa Waaqayyo nama hin taane islaammaa ofii isa Waaqayyo du'eeraa Yes. jenna. Waaqayyo hin duune jechuudha. Okay. So eega Waaqayyo Waaqayyo nama hin ta'e ilmaan Waaqayyo abbaa jechuu hin dandeenyu. Ma Yesuusii Waaqayyo abbaa jechuu hin dandeenyu. Waaqayyo abbaa miti waan ta'eef. kanaaf Yesuustu nama ta'e malee Waaqayyo nama hin taaneemi. So the God the Father is the planner who never Planner. left his Okay. throne. Okay. So But is Jesus Jesus the is planner? no, God is the planner. Jesus is the accomplisher. Isa Waaqayyo itti erge sana accomplish gochuuf ka ergame, ka dhufe. Sagalee ta'e Okay, ka waan mul'ate. mareeffa hojjetaa Waaqayyooti jechuun inni malee miti. Nama waan ta'eef yeroo sanatti isa abbaan koo na erga raawwachuuf dhufe jedhe. He came for hojiidhaaf dhufe, hojiif ergame. Hojii eenyuutiif? Waaqayyo Hojii erge sana ofiis raawwachuuf. hojii Waaqayyo Isa raawwachuu Waaqayyo dhufe moo abbaa. hojii ofii raawwachuu dhufe? Isa Waaqayyo abbaan koo na erge raawwachuu dhufe jedhe. That Okay, is why kanaafuu when he came, he never called himself God. Iddoo tokkotti macaafa qulqulluu keessatti ani Waaqayyo dhufe hin jenne Yesus Kiristoos. goobas. Kanaafuu Digalee he came for a Yesuus Waaqayyoof purpose. hin jenne kan. Purpose inni dhufeef san maali? Purpose inni itti dhufee fi seera uumamaa irratti namaaf Waaqayyo gidduutti kakuu cabee jira. Namaaf Namni Waaqayyoo kam cubbuu gidduutti? Waaqayyo abbaadhaa fi nama gidduutti kakuu cabee jira. Waaqayyo abbaa nama jidduu. Nam- Eenyu kan jidduu tana jiru? Namaaf Waaqayyo jidduu. Addaamiif Waaqayyo gidduutti kakuu cabee jira jechuudha. Namni isa Waaqayyo Okay, Addaamiif Waaqayyo jiraachuu jidduu. gaafa dadhabe. Eeyyee. Hin dadhabee. Okay. Addaam akka dhalateen jannata keessaa ari'ame gaafuma dhalate jannata keessaa ba'e. Addaam No, gaafa egaa seeratti jannata keessaa kenname. Waaqayyo baase. Seerri ittiin kenname, Seera komaandii itti kenname. Command and seera law are cabse hin different. cabse. Nyaatiin jedhanii nimi seerri jechuun komaandii maali? Seerumaa miti. Dordora isa godhamee karaa No, ittiin dhiyaatina waan sana nyaatanii mi? no. They break the Commandidhaaf law. loon adda adda. Komaandii Commandii loon jechuun adda osoo adda ittiin bira. dhiyaatin komaandii godhame hojjete komaandiis godhame ittis muka kanatti hin dhiyaatina muka gartee iddoo walakkaa dhaaba wayini jiru jedhamee nimi. Waan jedhame. Commandii fi seerri adda addadha. Okay, God nyaatan never gave them a law. kom- He gave them a command. fakkeenya qalama waan kana do not touch my phone yoo sin jedhe komaandii miti. Yeah. Yoo Garuu tuqxee seera kan itti gootu yoo kana cabsite yookiin inni dhamta hin yookiin akkas baasu. goota jettee konsikwensii isaa yoo goote Akka Quraan. jechuudha. Okay. Amma tanuma Yesuus sani ta'a adami miti. Waaqayyoo fi ilma namaa jidduu kan jiru Yesuus himi. Ammoo Kan Yesuus jidduu gartee waaqaa fi namaa jidduu kan jiru kan araarsuu dhufe eenyu? Yesus Kiristoos. Okay, waaqaa fi nama jidduu. Kan Isa jidduu jiru kun waaqa moo? isa addaamiin diigametu deebi'ee ijaaruu dhufee jechuudha. Afaan biraatiin. Kan jidduu addamii fi ilma namaa jidduu jiru kun nama moo waaqa? Nama ta'ee ergamee dhufee jiraateetu Duraan maal namaaf ture? Waaqayyoon he came waaqa ture. Duraan Waaqayyo bira sagaleedhaan wa- ture. waaqa ture? Sagaleedhaan ture Waaqayyo bira. Waaqayyo abbaanoo maal ture? Waaqayyoon ture. Yesuus waaqa ture, abbaanis waaqa ture jechuudha. Waaqa meeqa? Yes. Waaqayyo tokkuma beenna nuti. Akkamitti jechuun amma Yesuus waaqa ture. Abbaanis waaqa ture. Yes. Yes. Abbaan irra maali? Waaqayyo abbaadhaan bara baraan Waaqayyo abbaadhaan geeddaramuu hin du'u. He lives Yesuusoo bara forever. baraan. Yesuusoo bara baraan. Innis
Kanaafitu Yohaannis Qorontos boqonnaa tokko yoo lexxee dubbiste lakkoofsa 15:28 irratti inni mootummaa hundumaa hunkuteessee cabsee miilla abbaa isaatii jala hin gala. Yeroo sana booda Waaqayyo bara baraan teessoo isaa irratti moo'ee hin jiraata kan jedhu, he's going back to the nature jechuudha yeroo sana. So Jesus is going to live internally with God. Yesuus Waaqayyo bara baraati. Maal jette? Yesuus Waaqayyo bara baraati. Yes. Akkami bara baraa ta'uu danda'a? Aboon irraa fuudhamti. Aboon kan irraa fuudhama boottamiiti. Aboo hundumaa jedha. Hundumaa. Okay. Dhattee yoo dubbiste diyyoo amma sirratti duuti aboo qabdi moo hin qabdu sirratti haa du'a jalaa miliquu dandeessaa tam? Ani san waaqaan irratti qaba ka aboo. Ani maal jedhame? Ani uumamaan. No, you yourself, do you have the authority over death? I don't have it. Can you stop death? You But can, someone who has authority over me, It has a power to which do. is Waaqayyo narratti qaba. Waaqayyotu narratti Baay'ee gartee gaarii. du'a sanarra fiduu danda'a. Yesuusa waaqa Okay, jennee so miti. eeyyee. So amma seexanni akka jiru immoo namantaa? Hin amantamii? Of course. Seexanni jiru kun immoo Waaqayyos seexannis eenyutti dhimma bahee hojii isaa raawwata? Eenyu dhimma Who do bahee they hojii use? isaa raawwata? Who? Yaa seexannis Waaqayyos eenyutti dhimma bahanii hojii isaanii raawwatan? Waaqayyo dhimma nama Gaachichi takkaatatti hin bahu. itti dhimma bahee gaarummaa akkatti dubbattu godhame. God is uses you. Eenyunni? Siin qaba. Waaqayyoon ajaja isaatiin jechuun akka nama barsiisu na godha seexaanii noo eenyu fayyadama? Nama gargaaramannis. That's why he ordered people to go kill somebody. They both Kanaafuu use aboo people. qabaa jechuun seexaanis aboo qabaa jechuudha. Of course he does. Namni Eenyu dhaqee kanneen gaafa nama aboo? ajjeesu seexanami. Anis aboo waaqayyoon naa kennu namaan qabaa bara. Eega aboo Waaqayyo siif sii kenne maayini qajeelummaa hojjechuu, gaarummaa hojjechuu, garraamummaa, namaaf ooluu, doing the right thing. Right? Ka seexanaa immoo maayini nama miidhuu, nama ajjeesuu, namarratti hamaa gochuu, namatti waan hamaa yaaduu fi ka seexanaan hoogganamu immoo kana hojjeta hojiin isaa kana waan ta'eef. So Okay, Jesus kanama will come Yesuus to kana yaa. Jesus came to defeat all this. Inni mootummaa dukkanaa unkuteessee cabsee du'arratti aboo hundumaa godhee erga kana fixee booda mootummaa hundumaa fuudhee Waaqayyotti deebisee ofii isaatii miilla isaa jala galee Waaqayyo bara baraan teessoo isaarra moo'ee Eenyu miila jiraata jala kan jedhu gala? jechuudha. Eenyu kan miila jala galu kuni eenyu dabarsee kan naaboo? Yesuustu miilla Waaqayyo abbaa jala galaa jedha. Maal jechuudha kun? Jesus is going to live internally with God. Inni nuyi amma Trinitiidha jennee dubbannu kun hundumtu hafeetu Waaqayyo Amma abbaan there bareeda. is no death. Death'n hin jiru jechuu Okay. san booda. After the Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaan alatti jiraachuu hin danda'a. Without the Maal Father. jette? Can Yes, he Jesus does. exist without the Father? No, they cannot exist without each other because they are No, one. I say each and gen. Can Jesus exist without the Father? Jesus will never exist Can he? without a father. Thank you. Can the Father exist without the Father? Or can God There is do? no Can the God. Father do without? Can He's God done the it. Father do without Jesus anything? Kanaafidha when Jesus on lafarra gaafa ture Yesuusi connectionii Lafarra Waaqayyo hin abbaa isaa jedhu. Waa'ee wajjin. lafaan jedhu bakkuma feetetti lafarrattis waaqarrattis Yesuus Kiristoos Wali abbaan alatti waa hunda gochuu danda'a. wali alas jiraachuu hin danda'an. Alif tokko waan ta'aniif. Okay, ani si gaafadha. Ani si kan akka Waaqayyo abbaan Yesuusiin alatti waa godhu can Father do anything without permission of Jesus, without the Son? Macaa dubbisi ka rakkoo tokko hin jiru. Jechuun yaada Abas. feetumaan fudhachuu malee hin danda'a yoo naan jette. Naabaasi kaa. As a Christian we believe Jesus existed before he came. And lafarra yeroo tures immoo Waaqayyo wajjin connectionii isaatiin ture erga du'e du'aa keessa Waaqayyo bira dhaqeesi. Kanaafi Har'a hojiin har'a hojjechuu jiru kana ordera wayitiin alatti dalaguu hin danda'an. I can't even do it. Hin danda'u. that's you Yesuus though, that Jesus Kiristoos is not. fadha abbaatiin fadha ofiitiin abbaan alatti
Abbaan waan fedhe dalagamoo hin dalagu. Abbaan waan fedhe dalaga, Yesuusis waan fedhe dalaga. Waan sin jedha si gaafadha. Abbaan parmiishina hayyama Yesuus irraa hin eeggata. Orderiin akkasii hin jiru bar. Yesuus No, yeroo Deebis. lafa dhufee yeroo lafarra ture orderii waaqarraatiin gochaa ture malee. Yesuus Kiristoosin si gaafadhe. Yesuus Kiristoos yeroo lafarra ture Waaqayyo irraatii eeyyama fudhatee hojjechaa yeroo inni ture jira jechuudha. Ani ofii kootii waa gochuu hin It's simple. danda'u kan inni jechaa ture. Waaqayyo abbaan. So that's Waaqayyo why I just qabarratti kana siin jedhe kanaaf abumaas. God is the planner, he is the accomplisher. Inni siin jedhe kanaafidha. No. Waaqayyo abbaan ajaja Yesuusin ala waa raawwachuu danda'amu hin danda'u. Lamaan walii utuu Hin danda'u naan jedhe. beekamtii walii malee waa gochuu hin danda'an. Utuu inni tokko Mariidhaan hin malee beekin hin waaqa waa danda'a tokko jechuudha. gochuu hin danda'an. Mareet hin barbaachisu. Okay. That's why we live one God. Waaqa tokko Okay, kan nu hold jennu on, hold on. kanaaf. Okay, no, waan jedhe. Waaqayyo abbaan fulii waaqa. Makama namummaan qabu miti. Eh. Waaqayyo abbaan san kan ilmaas hin ta'in san ajaja ilmaatiin ijaja Yesuusin alatti waa raawwachuu danda'amu hin danda'u. Hundumti isaanii waan waaqayyo abbaan godhu ilmis beeka, waan ilmi beeku immoo waaqayyo beeka. Yesuus fedha ofiitiin waa raawwachuu danda'ama fedha abbaatiin. Kanaaf yeroo lafarra ture fedha abbaa isaa gaafachaa ture because Ooma namummaa lafarraa na isaatiin deebis jira waan ta'eef. tawaaqaraa itti dheena. Gaafa Yesuus Kiristoos biyya lafaarra jiru Waaqayyo abbaan fedha ilmaatiin waa raawwata moo fedha ofiitiin waa raawwata? Waaqayyo ilmi fedha waaqayyo abbaatiin waa raawwata. Ilmi Yesuus Kiristoos fedha waaqayyo abbaa isaa waaqarra jiruutiin raawwachaa ture. Kanaafuu ofii isaatii waa raawwachuu hin danda'u jechuun parmiishina authoritiin qabbaarraa harkatutti. He has done it. Yeroo lafarra tures lafatti mul'ise qaba waan hundumaa akka gochuu danda'u. Lafarra Isa sii kennuu danda'a. Yesuus wangeeluma Yohaannis boqonnaa nan jaaladhu san na deebisu deemte. Ani Kan humna soddomarraa kootiinumaa kaastee gochuu hin haasaa danda'u jirtu. gaafa jedhe lafarra jiraami? Kan soddomarraa haasaa jirtami. Ni humna kootiin Gaafa namaa lafa- gochuu hin danda'u jedhee lakkoofsa gaafa kudha lafarra jaarraa jiru- yookaan filattee dubbiste garuu more understanding akkati gootu si godha. Kudha jaarraa kaastee yoo dubbiste. Kuni kallattiidhaan waan inni dubbate. Yesuus biyya lafaarra waa hunda gochuu hin danda'a. Kanaaf Qolaasiyaas boqonnaa 2 irratti yeroo qee dubbatu immoo maal jedhaa? Ulfina isaa isa waaqayyo abbaa wajjin isa wal qixxeessu hundumaa dhiisee namummaa uffatee duwwaa of godhee dhufee jedha. He emptied Kun himself. haa jedhu waan Eegalame? Phaawulostu kana nu barsiise beektu waan jedhe Yesuus amma wangeeluma keessaan jira. Yesuus namummaa isaa biyya lafaarra gaafa jiru waa hunda gochuu danda'a. In limits. Hin danda'u. Namummaa waan ofii fudhateef. Limitii of Hin godhee danda'u jedhe. namummaa waan fudhateef. Naan danda'a jedhe moo hin danda'u jedhe inni. Macaafa qulqulluu 10 jaarraa walattee dubbiste iddoo manaa dubbistee argachuu dandeessa. Qoy wangeeluma Yohaannis kanas jira ka. Shan boqonnaa. Hojiirra jiraas Yesuus kan dhugaa ba'an jedheetuma Yesuus itti dabalee ani humna kootiin humaa gochuu hin danda'u. Yesuus humna ni qabaami? But his power was limit. Yeroo lafarra ture nama ta'e madoroo dhufe limitiidha Kanaafuu poweriin isaa. paawariin isaa limitiidha malee hin danda'u jechuun humna isaa sana waa hunda gochuu hin danda'umi. Waan baay'ee immoo godhe miti yeroo lafarra ture argiteettami. Kan ergamoonni lafarra kanaan gaafa dura deeban. godhanii hin beekne Ani raajonni Yesuus godhanii itti hin beekne dabalee godhee agarsiise. amma fakkeenyaaf humna naan qabu humna waaqayyoon naa kanne humni kiyya waan konkolaataan makiinaan konkolaataan yookaan gartee fardii baatuudhaan danda'an humna naan qaba. Humni kiyya limitiidha moo unlimitiidha humni kiyya? For you, yeah, unlimited. Kan Yesuus limitiidha moo unlimitiidha? Yesuus yeroo sana limitiidha lafatti immoo unlimited force isaatti agarsiises immoo jira. Ooma lafaan si gaafa naachuun jenna. Kana galateeffata malee
Mubaarakiin hin galateeffatu. Mubaarak garaa rurrii godhee Sudaanii ture bar. Sudaanii ture bar. Namni wallaalaan jedhu yoom qabsa. Arraba dhiisi gootummaa kee haasofna. Innaa gootummaa arrabaan fayyadamin. Maaliif natti roolisa reedu baay'een keessatti maaliif natti roolisa. Akkuma nam tokko gaafa rakkataa bakkeetti kuuf jechuudha. Maal natti roolisa. Na dhagahi ka waa wayin sitti maame. Yeroo raggaxaa yeroo gootummaan kee haasaamu immoo. Maaliif geemii goorratti dhage Mubaarak Musammaa kuni maaliin na bulooki dubbii isa kana bara. Maaliin na bulooki geemii kana sittan hima. Dhagayaame sittan hima. Ati inkwaan waa ifee masummaa mubee dhiisii yeroo makalaakiyaa keessatti banatti Mubaarak Musammaa beekamtii qabaachuu qaba erga naqee addunyaan kun fayyaan bartee bar erga naqee addunyaan kun fayyaan bartee jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa situ beeksisee jedhe. Mubaarak dhiisii mootummaa Itoophiyaa situ beeksisee jedha. Mana mannuu waliin bira teessee ijoolleen rukutuudhaaf eeggattu. Natarraa dhowwaa bar wallaahi laazima ramni koo kun shaaraa didu. Naannoo nan beekanu. Hammataa ol qaban. Farasiin jedhan macaa faras jedhan illee kan afaan qabsiisee raggatee jechuudha raggataan qoja dhabee jechuudha dhaqee akka tokko dadhabe. Ana gaafa ijoolleen suuraa isaa fuutee fayyadamtu irraa dhowwaa ture mucaan kun miskiinaan tuqina. Ani kwaame waa tokko sitti moo? Wanti mubeen rakkoo mubee inni tokko wanti inni si baruu dadhabe gootummaa kee isa lafaa si qorachuu dadhabe. Makalaakiyaan tokko kan si beeku akkanaan jedhe yaame. Akinna qabeera. Inda gaartaa meeko. Makalaakiyaan tokko kan lafatti si beeku yeroon gaafadhu akkanaan jedhe. Gaantaan keenya eegaa amaddiin nu keessaa ba'ee mataan cabe jedha. Macarrashaa miti kun gootummaan kee. Dhaggeeffatutti hima wallaahi laazim namni gaafa tigireen biyya cabsite gaafa Oromoon hacuucamteettu kan ijoollee jibisee akka nama cuutti ijoollee waraanaatti ergaa turelleena. Garuu Mubaarak Musammaa wallaahi Itoophiyaa bunaan illee cunqurdamee fuudhama seenaa ilaalta. Mubaarak Mudubaayaan keessatti na dollomtee namite jennaan jechuudha. Ibidda sitti qabsiisee keenya awwalee ashaadhaa fidee qabsiise. Sigalee wallaahi laazim awwalee illee na fidee ashaadhaa qabsiise. Waa'ii kan koo lafa kaayi achitti fixadhaa waa'ee keessan ani ijoollee waaqayyooti akkatti sila jette. Ijoollee waaqayyoo soba sobuun beektu dubbadhu waa'ee kan korraa dubbadhu himi. Gootummaa kennan dubbataa rumaanni. Ittiin. Amaddiin gootaa makalaakiyaa ture dhiiga saagan naquudhaan lubbuu isaa dhabamsiisuudhaan lubbuu isaa qaalii jijjiirraa hin qabne nu gumaachee jennaan akka rabbiitiin afee irra Dubaayii deeme itti qoofamuu hin qabu. Akka waan lubbuu isaa nuu kenneetti beekuu qabdu bakka rabbi tambise malee inni bilisummaa keenya lubbuu isaa kennee hidhatee akka goota tokkotti akka dhiira tokkotti bosona seene yookiin immoo waraana ta'e jennaan rabbi isaa hambise. Kanaaf itti qoosamuu hin qabu. Feemasiin Oromoo hundi wal ga'ee leenca 10 itti roobse ilaa ammaa anaaf siin booneen kuni ati geemii qabannaan sirraa nafnu